Oromota wiltuma jaftu lama finfinne bitu faana kami gurgurama Didi malif godani isyo jedhani ajjeesi rakkitu lafa kee lakkisini eenyu baashiitti gurguratan OMN TV OMN TV kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaa akkam jirtu har'a waa'ee maastar pilaanii finfinnee irraa haasa'uuf deemna. Maastar pilaaniin finfinnee walumaa galatti dhimma finfinnee ilaalchisee maastar pilaaniin dhiigni hedduutti dhangala'ee dhaabbatee jedhamee ture. Har'a immoo yeroo ammaa kanatti immoo finfinneedhaa fi maastar pilaanii haaraan qophaa'ee kan jedhutu jira. Maastar pilaaniin haaraan kun maali? Har'a xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed na wajjin jira. Egaa akkuma beekamu akkuma nama jedhe obbo Jawaar maastar pilaaniin kun egaa dhiigni ilmaan Oromoo hedduu dhangala'ee booda dhaabbatee haqamee waan hedduu jedhamee ture. Amma garuu maastar pilaanii finfinnee kan jedhamu tokkoon as ba'amaati jira. Maastar pilaaniin haaraan kun maali? Akki warri mootummaa jedhutti mormii uummata Oromootitti aansee maastar pilaaniin finfinnee qindaawaa finfinnee fi magaalota naannoo sanii yookiin immoo godina addaa Oromiyaa of keessatti hammatee ture amajjii 2006 irratti dhaabbatee jira. Sababa maastar pilaaniin sun dhaabbateef maastar pilaaniin sun waa lama of keessatti qaba akka isaan jedhanitti. Finfinnee magaalaa takka akkasumas immoo magaalota 37 Oromiyaadhaa naannoo san wal keessa jira walitti hidheti qophaa'ee ture. Kan uummanni waan mormee fi maastar pilaaniin sun bakka lamatti addaan hiikkateeti. Maastar pilaaniin kan magaalaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofti kophaatti qopheessinee jedhanii taasiin bahan. Kana isaan kan jedhan dhugaan jirtu immoo keessa deemnee waan laallu ta'a jechuudha. Mee dhugaan jirtu asirratti si mul'ata keessa deemnee kan ilaallu ta'a. Mee sana dura too dhugaa jirtutti hin seenini maastar pilaaniidhuma kanaayyuu yeroo ammaa kanatti kan Finfinnee kophaatti baafne jedhan kana labsuun yookiin himuun maaliif barbaachise sitti fakkaata? Egaa akkuma dookumantiilee kanarraa agartutti maastar pilaanii Finfinnee kan qopheessinee kan jedhamee irratti mari'ataa turani galmeen kun amma nu bira ga'ee caamsaa takka Gimboot 2008 akka lakkoofsa Habashaatti yookiin immoo Meey 2016 caamsaa 2016 jechuun gara ji'a 4-5 dura ji'a 6 dura ka irratti qophaa'ee dhufe. Amma maaliif as baasan kan jedhu dhimmi kun ka'uun mormii guddaa akka dhiyeessuu danda'u ni beekan. Mormii guddaa dhiyeessuu isaa waan beekaniif labsii muddamaa amma jiru kanaan ka uummanni irra caalan mana hidhaa jiru kana keessatti yoo as baafnu taate mormiin cimaan hammasii nutti hin dhufu jedhaniit hiree amma uumama kanatti fayyadamanii hojiirra oolchuudhaaf asiin bahan. Meegaa Jawaar dookumentiin kun harka kee ga'eera. Garaagarummaan maastar pilaanii isa duraa turee fi kan ammaa kun maal inni kan jedhu maastar pilaaniin amma qophaa'e kun dhuguma haaraadha maal sitti fakkaata? Galmeelee isaan irratti mari'achaa turan irraa yookiin immoo pilaaniin kun hojii irratti oola jedhamee dhiyaate keessa hamma tokko kan dhufe irraa wanni agarre maastar pilaaniin kun haaraa haa ta'u baatu booda irratti deebina. Maastar pilaaniin kun garuu kan Finfinneeti miti. Maastar pilaaniin kun kan magaalaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Finfinnee daangaa beekama qaba. Daangaa qaba jechuudha. Daangaan isaa jira. Maastar pilaaniin kun garuu daangaa Finfinnee san osoo hin ta'in daangaa Finfinnee san bira bal'inaan kan deemu ta'uu isaa agarra. Godani isyo jedhani ajjeesi rakkitu lafa kee lakkisini eenyu baashiitti gurguratan natti nuuf karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama gaaddisatuma seera caffee tuulama hiigumaan si tiksina nutis kaane tokkummaan kanaafi gurbaa barataa mooyyaadhaa eeggame booree baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba unkuraa osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura? Fakkeenyaaf Google irratti addunyaan kan beektu kaartaan magaalaa Finfinnee kana kan fakkaatudha. Kana fakkaata jechuudha.
Kaartaan magaalaa Finfinnee master plaanii kanarra kaayame immoo kana fakkaata. Daawwattoonni kana lamaan addaan laalanii ijumaanuu addaan tokko akka hin taane arguu dandeessa jechuudha. Tuni Finfinnee seeraan jirtuudha. I think Dr. Nagaasotu jeena fakkaata gara yeroo walii galan yeroo bara 1995 gaa heera mootummaa baasan sani Finfinneen square kilomeetrii 54,000 akka taatutti kan lafa kaayame. Sanii as gabal'achaa turte. Amma garuu kuni bifa kanaan jira akka namoonni maandisoonni shallaganitti kun yoo xiqqaate gara square kilomeetrii 150,000 akka guddatutti kan laalame. Kaartaa itti aanurratti akka agarrutti magaalonni yeroo amma bulchiinsa Oromiyaa keessa jiranilleen akka itti hammatanitti achi keessatti akka itti hammatetti kan nutti mul'isu. Maappii irratti kaartaa irratti akkuma agarretti kaartumaa hoggaa laaltu magaalaan Finfinneetii fi magaalaan Finfinnee bulchiinsa Finfinnee amma beekamtuu fi Finfinneen master plaanii haaraa amma jedhame kana keessatti kaa'amte adda adda. Master plaanii keessa kan jiru kun yoo xiqqaa dachaa lamaan Finfinnee irra guddata jechuudha. Saniif ragaa dabalata bakka biraa osoo hin dhaqiin kan galmame isaanii keessa arguu dandeenya. Magaalonni yeroo ammaa bulchiinsa Oromiyaa keessa jiran jechuunis bulchiinsa addaa godina addaa Oromiyaa kan naannoo Finfinnee jedhamee beekamu keessa magaalota jiran keessa kan amma as keessatti hammatamantu jira. Kana keessaa tokko fakkeenyaaf asitti Galaan magaalaa beekamtuudha. Karaa Adaamaa hoggaa deemtu magaalaa jirtuudha. Tullu Diimtuun Oromiyaa keessa jirti. Sammit kanneen akkana Yakka Abaadoo kan jaaman magaalonni jamoo kun hundi magaalota godina addaa Oromiyaa keessa jiran. Hubadhu wanni isaan jechaa jiran. Wanni isaan jechaa jiranii master planning qindaa'an hafe suni magaalota Oromiyaa 37 jalatti qabataa ture. Master planning haaraan kun immoo Oromiyaa wata kan tuquudha kan inni jedhamaa jiru. Qabatamaan garuu ragaan as keessatti nuti argaa jirru maali? Bal'ina qaamaa san qofa dabaree magaalonni yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiran kanneen akka Galaan, kanneen akka Tullu Diimtuu, magaalonni hedduun kanuma as keessatti agarruuyyuu gara Finfinneetti muramaa jiranii jechuudha. Magaalonni kun seeran chaartarri bahee fi Oromiyaa jala jiranii afaan Oromootiin kan hojjetaa jiranii foos lafti saamamaa akka jiru quba qabna. Master plaaniin kuni ammas yoo taate master plaanii magaalaa Finfinnee osoo hin taane master plaanii gandootaa fi magaalota naannoo isaanii ofitti kutatee magaalaa Finfinnee addaan dhifee bal'ise ta'uu isaa ragaan galmama isaanii kana jechuudha. Karaa biraatiin master plaaniin inni duraa sana hin hafne bifa biraatiin bifa dhoksaatiin master plaaniidhuma wal fakkaatutu as bahaa jira jechuudha. Akeekni master plaanii duraatii fi amma tokkuma. Kunis magaalaa Finfinnee babal'isanii lafa Oromoo lafa Oromiyaa keessaa fudhachuudha. Bal'isanii fudhachuu barbaadanii turan magaalota 37. Oromoon itti dammaqee lollaan harka as sassaabatanii garuu kiisatti hin deeffanne. Harka as sassaabataniit magaalota Finfinneetti dhiyaatanii jiran lafa Finfinneetti dhiyaatee jiru ofiitti dabalataniit akka waan Finfinneen lafti Finfinnee keessa jirtuutti godhan. Fakkeenyaaf maappiin kaartaan yookiin master plaanii haaraan kun magaalaa Finfinnee irra guddaa akka ta'ee fi lafa Oromiyaa akka ofitti hammate namni akka irratti hin beekneef dhoysanii jiran plaanii haaraa kana keessatti. Plaanii amma duraa keessatti plaanii qindaawaa keessatti jechuudha. Lafti hammamii akka achi keessatti hammatamuuf deemu lafa kaa'anii turan. Yoo yaadatti bara deengaddaa bal'ina irratti haasayamaa ture. Master plaaniin amma duraa sun lafti inni sila hammachuu danda'u square meetira miliyoona tokkoof tuqaa lama akka ta'e lafa kaa'anii turan. Master plaanii haaraa kun lafa hammamii akka inni hammachuu deemu wanni irra kaa'ame hin jiru jechuudha. Magaalonni ofitti dabalatu, gandoonni itti ofitti dabalatu lafa hin kaa'amne jechuudha. Maaliif? Bal'inni magaalaa Finfinnee kan heera mootummaa bara 1995 keessatti irratti walii galamee lafa kaa'ame square kilomeetirii 54,000 akka ta'e ni beekama jechuudha. Seeraan lafa kaa'amee jira. Labsiileen seeronni magaalaa Finfinnee hundinuu lafa kaa'an. Maappiin Finfinnee kan amma master plaanii keessaa kun bal'aa waan ta'eef bal'ina isaa immoo yoo lakkoofsan kan kaa'an taate magaalaa Finfinneetu 54 jettanii maaliif 50 gootan? Jee uummanni gaafii akka hin kaafneef inumaa duuchumatti keessaa qanii hambisan jechuudha. Isa amma isa kun isa duraati isa duraa keessatti ammam aanaalee ammam akka fudhatan magaalaalee ammam akka Finfinneetti dabalamtu lafa kaa'ameera isa ammaa keessatti hin jiru jechaadha. Isa ammaa keessatti hin kaa'amne. Isa ammaa keessatti kan hafe kan biraa jira.
fakkeenyaa fi boodarra itti seenuun jira bishaan eessaa akka dhufu lafa kaa'a. Balfi garuu eessatti akka darbamu lafa hin kaa'amne. Sanatti booda dhufna Jawaar mee waan isaan keessatti hin daddaballe hedduutu jira isa booda hin kaafna. Egaa mormii bara darbee adeemsifame irratti Jawaar mirga uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu keessattuu keeyyanni 49 gaafii guddaa ture Oromoon mirga maalii qabaa kan jedhu. Mee pilaanii maastar pilaanii amma kan Finfinneef qophaa'e jedha sana keessatti gaafiin sun deebi'eera sun akkamitti ilaalama? Dubbii jabduu kaafte. Walgahii Koreen jidduu dhaabbata Dimokiraatummaa Uummata Oromoo OPDO amajjii 3 godhatee ibsa baase irratti amajjii 3 bara 2006 godhate irratti maastar pilaanii haquudhaan dabalatee ibsi baasee jira ture. Kunis wantoota hojiitti hiikamuu qaban gaafii uummataa sirriidha jedhamee fudhataman keessa tokko mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa qabu mirga addaa dantaa addaa uummanni Oromoo Finfinnee irraa qaba jedhamee keewwata heera mootummaa federaalaa keewwata 49 tuqaa 5tti jiru hojiitti hiikamuu qaba. Afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u akkasumas Finfinnee keessattis afaan barnootaatiif hojii akka ta'u goona kan jedhu ture. Kanatti aansuudhaan ganna darbe keessattuu hiriira guddichi godhamutti aansee muummichi ministeeraatii fi namoonni adda addaa bahanii miidiyaan hoggaa dubbatanii gaafiin uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu dantaa fi mirgi heera mootummaatiin kaa'ame onkololeessa bara 2006 xiqqimta 2009 ni furamaa jedhanii dubbatanii turan. Onkololeessi dhufe dabre gaafiin Finfinnee ammas hin deebine jechuudha. Osoo gaafiin kun hin deebiin maastar pilaaniin haaraan kun bahee jedhamee dhiyaate. Maastar pilaanii kana keessatti waa'een uummata Oromoo waa'een dantaa Oromiyaa jiraayii jennee ammas galmee isaanii kana keessa seennee galaalle kaayyoo gurguddaa wanni maastar pilaaniin kun barbaachiseef wanni kaayyoon maastar pilaaniin kun hojiirra oolche jennee abdannuu jedhanii kan isaan lafa kaayan tokkoffaa Finfinneen magaalaa guddittii Afrikaa waan taateef waan saniin maluu qabaachuudha qabdi. Afrikaa Finfinnee iddoo turizimii fi konferansii gurguddaa godhuudha qabna. Jiddugala aadaa Afrikaa godhuudha qabna. Magaalaa federaalaa jiddugala magaalaa federaalaati akkasumas ammoo jiddugala aadaa sabaaf sablammootaa godhuudha qabnaadha. Waa'ee uummata Oromoo waa'een Oromiyaa hin kaane. Maastar pilaaniin kuni waggaa 25 kan ba'e. Gaafiin uummata Oromoo Finfinnee irraa qabu waggaa 25 lafarra harkifataa ture. Silaa barana furmaata argata jedhamee abdatamaa ture. Akkuma namuu yaadatu erga Finfinneen Oromiyaa irraa addaan kutamtee mootummaa mataa isiiti jedhamtee adda baatee kaasee uummanni Oromoo gaafii gurguddaa kaasaa ture jechuudha. Mormii gurguddaa godhamaa ture. Namni keenya hin irraanfatu bara 2004 fakkeenyaaf mormii guddaan godhamee manguddoonni keenya tumamanii ijoolleen meeqa ajjeefamanii barattoonni 350 mana barnootaa ari'amanii gaafiin guddaan mootummaa federaalaa yookiin wayyaanee fi uummata Oromoo jidduu jiru tokko Finfinneedha. Odoo kanarraan jiru dhimmi maastar pilaanii kan dhufe dubbiin ol guddatee deeme. Har'as yoo taate Finfinneen handhuura Oromoo waan taateef handhuura Oromiyaa waan taateef jecha gaafiin kun gaafii cimaadha. Deebii kanaaf deebii osoo hin kennin furmaata osoo ittiin laatin maastar pilaanii baasan. Maastar pilaanii kun maal jedha waggoota 25 kanatti akkaataa Finfinneen ittiin bultuudha kan inni lafa kaa'e. Akkaataa Finfinneen ittiin guddattuudha kan inni lafa kaa'e. Gara tokkooni Finfinneen babal'achuu qabdi lafa Oromiyaatiif lafa qonnaan bulaa fudhachuu qabdi jedha. Bishaan Finfinneen argattu hundi isaa Oromiyaa irraa dhufa. Laga Daadhii irraa, Laga Xaafoo irraa, Gafarsa irraa dhufa, Aqaaqii bishaan lafa jalaati irraa dhufa jechuudha. Bishaan isaa guutumatti. San qofaa miti. Irraan kaayan malee balfilleen Oromiyaa keessatti kan gatamu, Sandaafatti kan gatamu, uummanni deedidee ammaaf dhaabsise malee guutumaa guututti wanni Finfinneen argattu Oromiyaa irraa. Sanuu ta'ee osoo jiru Oromoo fi Oromiyaan maastar pilaanii kana keessatti hin mul'atan. Dantaan isaanii, aadaan isaanii, eenyummaan isaanii, gaafiin bulchiinsaa taatu, gaafiin siyaasaa isaan as keessaa qaban gonkumaa maastar pilaanii kana keessatti hin mul'anne. Kana jechuun maali? Maastar pilaanii wayyaanee kuni haarofne kuni waggoota 25 as deemaniif akka waggoota 25 amma duraatitti gaafiin uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu hin deebi'u kan jedhu akka hin deebinetti lafa kaa'eeti jechuudha kan maastar pilaanii kun qophaa'e.
Tarii Jawaar asitti beerasa maakal kan jedhamu kana keessatti gaaffin Oromoo deebi'aa kan jedhu dubbachuus hin malu ati maal jetta sirriitti? Karoorri guddaan dhimma maastar pilaanii kana wayyaanee itti kaatuuf tokko maali? Wayyaanee qofa osoo hin ta'in shariikoonni isaanii warri biroollee wanni isaan barbaadan maali? Finfinneen Oromiyaa jidduu ta'uun isaa ummanni Oromoo naannoo sanitti laftis ka isaanii ta'uu qabeenyaanis waa hundaa naannoo saniin ummanni bal'achuun isaa aangoo isaaniitiif balaa uuma. Kanaaf qubsuma ummata naannoo sanii jijjiiruu barbaadan. Dhiibbaa ummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu hir'isuu barbaadan. Kana hir'isuudhaaf Oromoo buqqaasuudhaan saboota biraa achi keessa fidanii kaa'uu barbaadan. Saboonni sun alagaadha naannoo sanitti kan dhufanii lafatu kennamaa fi kanaaf mootummaa wajjin wal ta'anii akka jiraatan kan barbaadan. Yoo yaadatte bara deengaddaa waa lama kan ummanni Oromoo qabsoo isaanii haqsiisuu danda'e. Tokko maastar pilaaniidha. Maastar pilaanii sana hoggaa bal'isan magaalaa 37 san keessatti sabaaf sablammii bakka adda addaatti fidanii ka of course Tigiroonni itti mootiidha qubachiisuudha yaadaa turan. Ammas sabaaf sablammii hoggaa jedhanii sabaaf sablammoota biraa fidanii Finfinnee keessa qubachiisuuf naannoo Finfinnee lafoota addaa kana keessa qubachiisuudhaan Oromoo lafuma isaa irratti saba bicuu saba xiqqaa godhuudha barbaadan malee saba as keessa deebisuudhaaf fedhii hin qaban. Jawaar akkuma amma ibsitetti fakkeenyaaf maastar pilaanii amma qophaa'e kana keessatti xuriin yookiin balfaan eessatti akka gatamu keessa hin jiru. Kana biraan immoo warshaalee gurguddoon yookiin indastiriin iddootti Finfinnee maastar pilaanii amma qophaa'e keessatti hojjetamu lafa bal'aa iddoo biraatii barbaadnaaf kan jedhutu jira. Kun maal jechaadha ergaa maaliif dabarsa? Hohollataatu hojjetan beeyta. Gama tokko tokkoon iccitii eeggachuu barbaadan dhimmoota sensitive ta'an jedhanii yaadanii hindoo isaan fakkeenyaaf dhimmi balfaa sandaafaa balfi Finfinnee almost guutumatti sandaafatti akka darbamuuf birri biliyoona tokko ol ijaaramee uummanni Oromoo mormii guddaa godheen cufamee hafee jira miti. Maastar pilaaniin kun kan inni akeeku waa'ee balfaa waan tokko hin jedhu. Waa'ee balfaa akkamitti maastar pilaanii baaftu osoo bakka balfi itti gatamu naasa'in kana jechuun balfi amma bakki balfaa amma dura ijaarame suni banameet hojiirra oola kan jedhu asiin godha jechuudha. Waan biraa kana kan nu jabeessu maali? Maastar pilaanii duraa keessa kan jiru bishaan magaalaa Finfinnee madda kanarraa dhufa. Gafarsarraa, laga daadhiirraa, aqaaqiirraa bishaan dhufaa jedha. Itti aansellee maal jedha? Warshaaleen gurguddaan lafa babal'aa barbaadan kan yeroo ammaa Finfinnee keessa jiran buqqaaniiti Finfinnee ala bahuu jedha. Amma waa lama. Maastar pilaaniin kun waa'ee Oromoof Oromiyaa waan jedhu hin qabu. Maastar pilaanii kana hojiirra oolchuulleen aangoon kan bulchiinsa magaalaa Finfinneeti jedhee jala muree lafa kaa'ee jira jechuudha. Maarree yoo aangoon maastar pilaanii kana baasuutiif hojiirra oolchuu kan magaalaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofa kan ta'u taate bishaan kana hoggaa fudhatu eenyuun mari'atteeti. Namni keenya kun beekutti bishaan guyyatti meetir kiibii 30,000 as qofarraa kan argattu bifa waliigalatti kun immoo agamta akka dabalaa deemu asitti ni agarsiisa. Bishaan kana hunda magaalaan Finfinnee osoo Oromoodhaaf danta waa takka odoo hin fayyadne Oromoof Oromiyaan murtii takka odoo irratti hin kennine bilaashitti bishaan kanaa gammaa fudhachaa jirti. San qofaa miti. Maastar pilaaniin kun maal jedhaa? Warshaaleen gurguddaan yeroo ammaa Finfinnee keessa jiran kuni bayaniiti Finfinnee alatti. Finfinnee ala Maqalee geessuu ni dan, ka Gondar geessuu ni dan sila. Finfinnee ala eessa geessu naannuma Finfinnee jiran kana keessatti lafti babal'aan kennamee fi achi galuu jedha. Hubadhu lafa gurguddaa kanallee akka kennuu fi murteessu eenyu warra maastar pilaanii kana baase warra bulchiinsa magaalaa Finfinneeti jechuudha. Maastar pilaaniin kun akka isaan jedhanitti maastar pilaanii kan hambifnet Oromiyaadhaan waliignet mataa keenyatti Finfinneen maastar pilaanii maqaa mataa fi baaftedha. Maastar pilaaniin kun garuu kan mataa ishii kan Finfinneeti miti. Maastar pilaanii risoorsii Oromiyaadhaa bal'inaan fudhachuudhaaf bal'ifatee ittiin deemuudhaaf lafa kaa'ame ta'uudha kan agarru jechuudha. Mee asirratti oduun tokko jira kan bahaa jiru. Warri duraan maastar pilaanii kana qopheessee lakki warruma duraati lakki immoo warra haaraatti dhufee bifa haaraadhaan qopheessee kan jedhu jira. Mee walumaa galatti maal jettati kana? Yaada kana irra osoo hin ta'in 2004 irraa kaasee namni akka nama maraattuu itti ciniinfatee deemu abbaa isaa hayyeeti. Gaafas Minister of Federal Affairs ture. Itti aansee planning
Planning Institute keessatti itti gaafatamaa ta'aa deeme. Amma immoo Research and Planning Institute kan jedhamu keessa itti gaafatamaa ta'ee deemaa jira. Research and Planning Institute keessatti immoo Institute damee qorannaa fi karoora magaalotaa kan jedhamu jira jechuudha. Tokko isa gaaf durallee waan kana kan dhiibaa oole arrallee kan dhiibee asiin deemaa jiru isa itti gaafatama technical advice kan jennuun kana kan kennu Institute inni hoogganu jechuudha. San qofaa miti. Yoo yaadattan master plaanii qindaawaa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa kan jedhame sanii maanejara ta'ee kan geggeessaa ture nama Maatiyos Asaffaa jedhamu tokko ture. Master plaanii kanaafis kan Finfinnee kanaafis itti gaafatamaan nama Maatiyos Asaffaa jedhamu. San qofaa miti. Waajjirri master plaanii qindaawaa Finfinnee fi Oromiyaatii fi kan kanaatis tokko. San qofaa miti. Plaanii kan haaraatti baafneedhaan hin soban. Plaaniin qindaawaan sun kanaa qami yoomi. Amajjii bara 2016 keessa. Master plaaniin kun qophaa'ee ka mariidhaaf dhiyaate yoomi. Meey takkaa'u caamsaa bara 2016. Wanni ati agartu ji'a 4 keessatti master plaanii qopheessineedha. San ture isaanummaan maal jedhanii master plaaniin kun wanni hin hafneefi jechaa ture abbaa isaa yoo yaadatta. Wanni hin hafneefi waggoota 5 ol biyya keessaa fi biyya alatti qorannaan guddaan irratti godhamee maallaqni guddaan itti dhangala'ee kan qophaa'e waan ta'eef hafuun qabudha. Maarree master plaanii tokko waggaa 5 ol qopheessuudhaaf yoo itti fudhatu taate ji'a 4 keessatti akkamitti qopheessuu danda'an hin qopheessine. Master plaaniin kunii fi master plaaniin duraa suni akeekni isaatis warri hojiitti dhiibus tokko ta'uu isaanii galmama isaaniitti ragaan hubaa jechuudha. Gaariidha Jawaar amma kan haasoftirraa akka nu hubadhutti master plaaniin haaraan dhiyaate kuni sirumaayyuu dachee Oromiyaa lafa Oromiyaa irraa fudhataa lafa Oromiyaatti kutee fudhataa Oromiyaa irratti dhiibbaa qaba kan jettanatti fakkaata akkasii yaadni kee. Maal godhutti jira sitti fakkaate? Gaafiin Oromoon Finfinnee irraa abbaa biyyummaa Finfinnee irraa qabu sun barbadaa'ee akka dhabamu barbaadan. San dhabamsiisuudhaaf ammoo establishing fact waan jedhamu jira. Waan lafarra jiru san yoo jijjiirte fakkeenyaaf qubsuma uummataa yoo jijjiirte Oromoo irraa buqqaaftee nama biraa yoo qubachiifte haala diinagdee sochii diinagdee yoo jijjiirte boodarra Oromoon odomochi sagalee isii baddee deemti jedhanii yaadan jechuudha. Kanaaf akeekni master plaanii amma duras yaadne master plaanii amma duraa sunis magaalaa Finfinnee bal'isanii olaantummaa saba Tigraay jalatti saba biraa qubachiisanii Oromoo lafarraa kaasuudha. Sun dhiiga ilmaan Oromootiin waan hafeefi magaalaa 37 fudhachuu waan dadhabaniif harka xiqqoo as dachaafatanii ammas Finfinnee yoo gaafsan harka hedduudhaan guddisaa turan amma yoo xiqqaate harka lamaan guddisaniit bal'ifatanii qabatanii ittiin deemuudhaaf karoorfatanii kan deemaa jiran jechuudha. Kanaaf master plaanii kanaaf kaan jidduu garaagarummaan jiru xiqqaadha. San qofa osoo hin tahin master plaanii kana daddafanii amma wanni hojiitti oolchuudhaaf deemaniif maali? Gaafiin Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu sun gaafiin abbaa biyyummaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu sun hojiitti yoo kan hiikamu taate master plaanii akkanaa kan hojiirra oolchuudhaaf baay'ee isaan rakkisa. Dursanii garuu osoo sun hojiitti hin hiikamin gaafiin suni akkuma rarra'ee hafetti yoo kan hojiitti hiisan taate gaafii sanillee hiisisuuf hin rakkisa. Fakkeenyaaf master plaaniin kun bishaan bilisaan yoo kan fudhatu taate lafa Oromiyaa kana babal'isee yoo kan fudhatu taate Oromiyaan booda negotiation poweriin isiin isaa kana wajjin qabdu laaffataa deema jechuudha. Egaa kana erga kana ta'e Oromoon maal gochuu qaba? Uummanni Oromoo maal gochuutu irra jiraata? Ergaa maalii qaba? Ati uummata Oromoo qofaa miti uummattoonni biyya sanillee itti yaaduu qaban natti fakkaate. Finfinneen Oromiyaan alatti Oromiyaan Finfinnee alatti jiraachuu hin danda'an. Finfinneen akkuma kaartaa irratti mul'atutti onnee Oromiyaadhaati. Jiddugala aadaa Oromooti. Bakka Oromoon buqqa'uu irraa itti eegaleedha. Achirraa buqqa'iinsa achirraa eegaleetu Baaleen bahee jechuudha. Buqqa'iinsa achirraa eegaleetu Harargeedhaan bahe. Lammaffaa Finfinneen jiddugala diinagdee Oromooti. Daldalli Oromiyaa hundi Finfinnee jalaan dabra. Finfinnee dhabnaan Oromiyaan sochii diinagdee wal keessa dabruu hin dandeentu. Maaliif Oromiyaan guutumattuu bahaadhii namni kan wal qunnamuu danda'u Finfinnee jalaan dabreeti. Kanaaf Finfinnee irraa akkaataa diinagdeen Finfinnee itti deemu irratti Oromiyaaf Oromoo murtii qabaachuun dagaaginaaf guddina magaalota aanota godinoota Oromiyaa biraatiif hedduu murteessaadha. Aadaafis yoo taate keessattuu yeroo ammayyaa kanatti aadaan magaalaa metropolitan culture aadaa kanaan irratti dhiibbaa guddaa qaba. Finfinnee namni irra dhaqe Oromoon urgooftu. Hanga Finfinneen
aadaan si ilaalchisi farra Oromoo ta'etti ilaalchi farra Oromofoobiyaa jennuun kun gara biraatti illee babal'ataa deema jechuudha. Kanaaf jecha Finfinnee Oromiyaan habadan Finfinnee gadhiiftee akka Oromiyaatti itti fufuu hin dandeettu. Kuni garuu dantaa Oromoo qofaaf miti. Diinagdeen Finfinnee guutuutti amma agarree jirra reefu bishaan isaa, nyaanni isaa, daldalli isaa, balfi isaanillee Oromiyaa irratti kan dhufu. Oromiyaa irraa citanii akka mootummaa of danda'etti turuu hin dandeettu Finfinneen. Har'a odoo mootummaan Oromiyaa of danda'e lubbuu qabu walaba ta'ee jiraate isaan wajjin kirikiriinuu mormii biraa keessa seensisuun barbaachisu. Bishaanuma kana gatii itti kaafta. Balfuma san buusuu itti dhoorgita. Yoggasanuu harka kennanii deemuu danda'an jechuudha. Kanaaf mootummaan biyya saniitis ta'ee saba salmoon achi keessa jiranis ta'ee uummanni Oromoo naannoo sanii wanni hubachuu qabu hidhanni Finfinneef Oromiyaa jidduu jiru kun heeraan furmaata yoon argatin gara fuulduraa deemuu hin danda'u. Heeraan hoggaa jennu immoo akka immoo odeessanitti manneen barnoota lamaa sadii Oromiyaa keessa Finfinnee keessatti akka afaan Oromootiin haasayan kantiibaa kumaa kaa'uun akkasii wanti ta'uu qabu. Wanni ta'uu qabu tokko galiin Finfinnee irraa argamu Oromiyaan argachuu danda'uu qabdi parsanteejii murtaa'aa. Lama akkaataa bulchiinsi Finfinnee ittiin deemutti kantiibaa achi kaa'u yookiin Dajanee yookiin Jawaar kaa'uudhaan osoo hin taane mana maree Finfinnee keessa Oromiyaan hamman argachuu qabdi. Kaabinee Finfinnee keessa Oromiyaan hamman argachuu qabdi jedhamee yoo lafa hin kaawamne xaxaan kun ammallee itti fufa. Warri maastar pilaanii kana baase illee akka duritti dho'isaan wanni bahu hin jiru. Kunoo akkanatti citiin bahee uummata bira dhaqa jechuudha. Kanaaf warri maastar pilaanii kana baase illee warri Oromiyaa illee uummanni Oromoo bal'aan illee maastar pilaanii kunis hojiitti akka hin hiikamne gaafiin uummata Oromoo sun immoo saffisaan akka hiikamu irratti qabsaa'uun dirqama natti fakkaata. Galatoome Jawaar egaa maastar pilaanii haaraa Finfinneedhaaf qophaa'e kana ilaalchisee gara fuulduraattis si affeerree ibsa akka nuu kennitu abdii qabna. Ibsa har'a bal'aa nuu kenniteef galatoomin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya maastar pilaanii haaraa jedhamee qophaa'e kan Finfinnee kana ilaalchifne mariin goone kanarraa kanumarratti raawwanna nagaan tura. Ikbooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Diigaan deeqqifatee foddaa bilisummaa kunootti dhihaatee tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafatee.